Karrayyuun gosa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa gara bahaa jiraatudha. Hawaasa beellada horsiifatee jiraatu ta'uunis beekama. Gosti Oromoo kun warra aadaa fi duudhaa Oromoo leellisuun beekamanidha. Sirna gaa'ilaa Karrayyuutti baay'ee beekamu keessaa tokko kadhaadha. Waliigalaan sirni fuudhaa fi heerumaa kun guutuu gosoota Oromoo biratti sirna gaa'ilaa isa beekamaa fi fudhatama qabudha. Cidhi kun cidha dardarran Oromoo Karrayyuu sirna duudhaa isaanii guutanii wal fuudhanidha. Amma sirna cidhaa kana isin daawwachiisuufan jira. Hordofaa. Karrayyuun jalqaba dardara fuudhaa fi heeruma gahan fuusisuu fi heerumsiisuuf duudhaawwan hedduu hordofa. Duudhaa kana gosa Oromoo kana qofaa osoo hin taane gosa Oromoo hedduutu raawwata. Abbaan gurbaa oboof cooraa hordofuun ilma isaaf intala dubbataa fi mee isa kana manguddoo Karrayyuu irraa haa dhageenyu. Akkitti kadhachuu danda'u biyya takkitti ta'a wajjin jira. Ilmi isaa hoo gaheetti kadhatuu fedhe intala namaa dooya hin odeeffata, intala hin arga. Kadhaa qabdii intalti baluu jedhee gaafata. Kadhaan qabduu hin jedhanii kadhaan qabduu hoo jedhan amma galeetti jaarsota fudhatee hoggaa jaarsota fudhatee raawwate amma dhufa dikee gubbaa ta'a. Dikee loonii gubbaa barraaqa odoo ganda karran banan dikee loonirra ta'a. Hoggaa karra banate gandi jaarsota dikirra tattaa'uuni argaa maal namni tattaa'u. Aboonuu nutti gabbaa jedhanii karra banatanii itti gadi ba'an hoo bayan aboonuu hobbaas maali aboo intalan sirratti erganne intalan si kadhaa dhufeena hobbaas hobbaana hobbaasa hoo intalti narratti ergatte tamme takkasii jagaa hin beekaa doo irraa fixat intala gaa ufiif dhalan malee ufiin fuudhani eenan mari'adhaa siifan mari'adhaa galii obboleessa qabdii abbaa xinnaa qabdii ammallee abbaa guddaa qabdii hin mari'anna gaayii sii dhagaye amma narraa galii ja'a. Amma dhagaye gala beellama walii qabanii qaxaroo godhatanii galee guyyaa qaxaroo deebi'a. Amma mari'atanii isaan hunduu warri walii galee guyyaa kana gaa wal beettudha isaanis onnamanii onnaqan amma alan ta'anii manatti naqanii buna dhaabanii fi marqaa marqanii fi sii kennine waaqallee waaqaanaa dhagaye lafaanaa dhagaye jedhan waaqaa sii dhagaye lafaa sii dhagaye sii kenne intala sii kenne ani eessuma kadhadhu warra hiddaa eessuma kadhadhu eega eessuman kadhatin sodda anaa kenne jettee natti hin dhufin eessuma hoo kadhatte waan inni siin jee qaalii naa fidi jedhan inni amma sii dhagaye jedha mari'atanii dhagatee galaa hoggaa asii ka'e warra eessumaa dhaqa warri eessumaa sun maal isiniin jedhee warri intala kadhattan intala sit kadhaa dhufne warra nu erge maal isiniin jedhe isa kadhugaa hoo inni isinii kenne nuti sii kennine jedhan maarri eega warri isinii kenne ani waan isin dhoowwadhuuf hin qabu isinii kenne jedha eessumnis isinii kennee jedha isinii kennee jedha isinii kenne hoggaa jedhe deebi'eeti itti dhaqee naa kennee jedha maarree soddaa taanaa gaarii isii kenninee jedhanii walii galanii. Amma gurbaa yookaan misirrichi fuudha dhaquuf qophaa'ee jira. Jaarsoliin sirna barbaachisu guutanii eebbisanii amaamota yookaan 8 fuudhaaf deemuuf jiru geggeessuuf qophaa'aniiru. Sirna gaa'elaa irratti eebba eebbisuuf mijuun guutamuu qabu. Akka aadaa gosa Oromoo Karrayyuutti hedduudha. Isaan keessaa warri takkaayyuu hafuu hin qabne daraarii fi aannan guchumatti guutamedha. Isaan kun kan eebbaati. Daraarii kana 8tu nyaata. Seerri warra nama fuudha deemu kun amma kan marqame kun daraaridha. Daraarii jennaa marqaadha marqanii daraarii jedhama.
kuni kawarra amma bobba'uuti. Galgala guddaan itti seerarratti hojjetamu guddaan galgala. Kuni ijoollumti fuutu kun haa nyaattu jechuudha. Daraarii jaamee ka seerirratti hojjetamu hoggaa fuuni achi gale. Buna dhaabnee daraarii kana marqinee eebbifnee bobba'uudha. Seerri biraa amma asitti wanni dubbatamu hin jiru. Warri 8 fuudhaa kun bobba'uudha. Akkuma gosa Oromoo warra kaanii Karrayyuu birattis fuudhaaf heerumni jaatanii guddaadha. Akka aadaa Oromoo Karrayyuutti dubartiin heerumtee fi hin heerumin kabaja wal caalu qabu. Qeerroo fi subboonis akkasuma. Gaa'illee Karrayyuu keessatti iddoo guddaa qaba. Ittiin kopharraa gara manatti gala, tokkorraa gara lamatti kan ittiin sinnuudha. Amma obboleessi keenya Gadaa Waaqayyoo kan fuudhu guyyaa har'aa gaafa lamaa kana bara haaraa keessa jalqaba jechuudha isaaf. Jireenya jalqaba haarummaa guddina lammaffaa jechuudha. Dhalatee gara addunyaa lammaffatti kan ittiin tarkaanfatu. Karrayyuun eefan fuudhin iddoo guddaa waliin laatu. Aadaa Karrayyuu keessatti namni gaafa fuudhe iddoo guddaa qaba. Kan fuudhe fi kan fuudhin qeerroon iddoo lakkoobsi isaaniif laannulleen garaagara qaba. Obboleessi keenya har'a fakkeenyaaf dhaqee miyyoo fudhata. Miyyoo fudhatuun dura asii garuu marra buufatee wal eebbisee manguddoon du'aayii godhee abbaan eebbisee haati eebbiftee gara warra miyyootti yaana jechuudha. Akka aadaa fuudhaaf heeruma gosa Oromoo Karrayyuutti guyyaa cidhaa kan missirroo dabalanii fuudha dhaqan 8 jedhamu. 8 meeshaalee duudhaa uummatichaa ibsan kan guyyaa cidhaa qofa godhatamu qabatee sirna cidhaaf baha. Kanaaf sirna cidhaa irratti warri 8 waan uffatan, waan dibatan, kan harkatti qabatan qabu jechuudha. Kun aadaa gosa Oromoo Karrayyuu keessatti waan beekamaadha. Harooressa jiidhaa harkatti qabatu. Goofaree isaanii miidhagsanii tolfatan sana jalammoo adda jalee hidhatu. 8 jechuun warra micaa jala deemu fuutuu yookiin isa afaan biraatiin hin beeku garuu miinjee jaansanfaa akka keenyatti micaa fuudhutti hiriyaan ni jira. Gosa gosa keessaa ni filannaa, tuutanis ni filannaa, firaanis ni filannaa. As keessaa walitti qabnee kuni lammii tokko kan jiru jechuudha. Guyyaa har'aa isaan hunduu tokkichuma. Gaheen isaanii maali? Gaheen isaanii micaa eeguu fi miyyoo fuudhanii micaa jala fiduu. Hoo miyyoon mataa qaqqabattee lafatti harkifattee ganda harkaa fudhannee miyyoo ol fuunee deemnaniif haga gandarraa baafannutti. Tun shaashii jedhamti. Shaashii jechuun mul'adhaa jechuudha. Adda jalee addaa jedhanii wanti jedhanillee ni jirti. An amma sitti sin geessu. Adda jaleen tun keessumattuu guyyaa har'aatti hidhamti isiin tun. Yeroo biraa kan hidhannu jirti dargaggeessi boonaaf. Tun ta guyyaa fuudhati shaashii jedhamtiin addaadhaa jechuun mul'adhaa biyya keessatti bal'adhaa dagaagaa jechuudha. Bifaanillee adiidha? Adiidha isiin. Wayaan nuti uffannullee adiidha hunduu guyyaa har'aa. Dhadhaan dibannu kun immoo jiidhina Oromummaa ibsa. Jiidhina biyya horii horsiisuu isaa ibsa. Warri horii qabu aanan manaan dhabanii kanaafuu gaa Karrayyuun akkuma beektu taan maal jenna. Harooressi kun waa lama of keessaa qaba, ergaa lama. Tokko boona ibsa qeerroorraa gara abbaa warrammatti deemutti jira micaan kun. Lammaffaa immoo baala qaba gartaa baalli isaa jiidhadha. Jiidhi horii dagaagi jechuudha. Oromoon daa'ima jaallata, ijoollee jaallata. Kana akkuma mammaassi beektu. Karaa biraatiin immoo uleen tuni gaafa fuudhes warri mas jala dhufus kanaan
jalqabna jechuudha. Oo barbaanne ittiin dhaannaa lish tingoone laalessinee laalla waan barbaanne sanii. Amma jaarsoliin mijuu qabatanii saddeeta eebbisaa jiru. Erga mijuu nyaataaf dhiyaatee fi warri sirna cidha isaanii raawwatan eebbifamanii booda mijuun ni nyaatama. Mijuun sifa, kadhuguu sifa, kan nyaatu sifa, dambooba, mirga deebi'a, walirra horu, ilmaan intala walirra horu, waliin bulu, waliin turu, daddagaagu, gadaamtu keessa jiraatu, abbaa wajji jiraatu, haadha wajjin jiraatu, jiruun abadataa, jiruun guutama, asirraa muudama, bara hundaa guutama. Nabi Allah musalli. fuudha milkii godhaaf waliin turu waliin bulu ilmaan intala walirra horu walumaan gartee haadha beekte abbaa beekte taate sifa fuudha milkii qaawaa aadam kawajjiin tur kawajjiin bul kadhuguu sifa ciina jedha milkii godha faana roobaa nagaa godha micaa fi micayyoo warra kakayyaa walitti dhugaa'e godha warra akka dammaa walitti ma'aaye godha warra wajjin ture ka wajjin bulle rabbi nuu godha oromoo man bulte rabbi nu godha oromoo aadam bulte rabbi nu godha oromoo qajeeltuu bareedduu rabbi nuu godha rabbi nuu guddisa aadaa tana hoo rabbiin akka nu uumetti nuu qajeelcha nuu bareecha sif ibsaniifi boo abaabuu saawaa birkii aananii rabbi godha rabbi haa godhuuf abaabuu saawaa birkii aananii rabbi haa godhuuf isaan loon hin dhabin illoon isaan hin dhabin jaarsaa jaartii siree wal baatte rabbi haa godhu qabadhu. Kun daraaridha fuutu hin nyaatu. Mijuun erga nyaatame booda fuudhaaf saddeenni gara warra intalaatti qajeela. Gurbaa fuudhaaf dhaqu jidduu galfatanii saddeenni manaa baha. Akka manaa bahaniin mooraa loonii keessa qaxxaamuru. Kun akka aadaa gosa Oromoo Karrayyuutti hormaata namaaf sa'aaf tola jedhu. Dardara minyan debisa oh darbisa bareta seku debisa oh darbisa jajjamni deemsa rabbisa oh darreemisha
warra mucayyoo heerumtuuttis sirnoota adda addaatu raawwata. Keessattuu hiriyoonni intala yookaan mucayyoo heerumtuu shamarran walgaanii sirboota garaagaraa sirbu. Sirboonni kunneen yeedaloon akkaataa sochii qaamaan akkasumas walaloo isaaniin illee adda adda. Qabiyyeen isaanis faaruu, arrabsoo fi mararoo qaba. Sirboota shamarran hiriyoonni intala heerumtuu sirban keessaa inni tokko kanadha. Sirbi kun mararoo of keessaa qaba. Haadha mucayyoo heerumtuu garaa raasuuf kan sirbamu fakkaata. Inni kun immoo arrabsoodha. Warra soddaa kan intala isaanii fuuchuuf dhufu arrabsu. Aadaan kun Karrayyuu qofaa osoo hin ta'in bakka baay'eetti gosoota Oromoo biraa birattis aadaa baramaadha. Kun immoo sirba birooti. Yeroo shamarran kun sirban misirrittiin hiriyoota ishee waliin hin turtu, qofaa ishee mana keessa turti. Obboleessi ishee fi haadholiin akkasumas hiriyoonni ishee uffata aadaa Oromoo Karrayyuun ishee faayanii saddeeta eeggatu. Akka aadaa gosa Oromoo Karrayyuutti durbi haga
gaafa heerumtuutti gosa uffata aadaa akkasumas faaya miidhaginaa aadaa godhatan qabu. Guyyaa heeruman kana garuu faaya mormaa addaa fi qaama isaanii biroo irratti godhataniif uffanni isaanii uffatanillee irraa jijjiirama. Kunis mallattoo haadhummaa agarsiisuuf kan ta'udha. Amma hamaamonni yookaan saddeenni dhufee jira. Dur karrayyuun cidha kan dhaqu fardaan yookaan immoo lafoodhaani. Baroota dhiyoo as garuu harka caalaa konkolaataa fayyadamu. Kunis haalli taa'umsa lafa hawaasni kun irra qubatee jiru kanaaf mijataa waan ta'eef ta'uu hin oolu. Amma saddeenni konkolaataa ittiin dhufan irraa bu'anii gara mana warra intalaatti ol galuuf jiru. Saddeen osoo mooraan galiin dura sirna raawwatutu jira. Kunis cufaa balbalaa yookaan mooraa keessaa isa guddaa daandii isaan irra ol lixuuf jiran irra kaa'ama. Inni kun karrayyuun bitimaa jedhaani. Saddeennis bitimaa kana karaa harka mirgaan irreessa harkatti qabatee jiru itti irreeffatee darba. Irreessa harkatti qabatanii jiran kana hagama nagaanitti lafa bubuusaa deemu. Kunis akka uummanni kun dhugeeffatutti margi jiidhaan isaan qabatanii deeman kun mallattoo nageenyaa fi hormaataa mul'isa. Akkuma mooraa ol lixaniin akkas jechuu jalqabu. Soddaa ilkeenyaa walitti warraa walitti bullaa aananii garaa taanaa akka lagaa walitti yaanaa muchaa fi gurbuu taanaa soddaa ilkeenyaa walitti warraa walitti bullaa. Akkuma manatti ol lixaniin uffata haadha mucayyootti uffisu irreessas irra kaa'u. Sana booda intalatu bakka jirtu gara saddeetaatti dhufa. Deeme fiti Maamado dhaqii fiti Inciyyoo waliin fidoo kana qarqaranii namni oqoo keessaa yaadaa kun. Yeroo kana shamarran akkana jedhanii sirbu. Misirrittiin dhuftee erga saddeeta bira teesse dhirsi uffatatti uffisa.
Tarremisha, tarremisha. Oh, tarremisha. Misirrichi akka saarraas gumee fuudhee akka isheetti kaa'a. Oh, tarremisha. Bareta seeku deebisa. Oh, tarremisha. Jajjabni deemsa rabbisa. Oh, tarremisha. Mulluun gabateetti guutamee mucayyoo heerumturra godhama. 8 keessaa namni tokko mulluu kana barruu intala heerumturra naqa. Sana booda gurbaa yeroo 4 afaaniin barruu ishee irraa fudhatee nyaata. Osuma isheen baattee jirtu barruu lamaan gurbaa fuudhuuttis 8 keessaa nama tokkoon mulluun guutama. Kana booda isheen mulluu barruu ishee irratti baattu gara gabateetti deebisti. Dabaree ishee mulluu barruu gurbaarra jiru yeroo 4 barruu isaarraa afaaniin fudhattee nyaatti. Sirna mulluu nyaachuun boodas sirna biraa jira. Mijuun 8 qophaa'e ni dhiyaataafi. Mijuu kanas jalqaba jilba misirritti irra kaa'u. Mijuu dhiyaate kanarra fal'aana jiru keessaa fuutee yeroo 4 dhamdhamti. Taansee immoo misirrichi akkuma ishee yeroo 4tti deddeebi'ee dhamdhama. Erga misirrittii fi misirrichi dhamdhamanii booda mijuu dhiyaate kana 8tu nyaata. Tarremisha, tarremisha. Oh, tarremisha. Amma shamarran alaa cigoodhaan arrabsu. Mee isa shamarreen karrayyuu kun warra 8 jedhan haga tokko caqasaa.
Saddeennis mijuu dhiyaate nyaatee bahee galuuf jira. Jalqaba saddeenni qofaasaa manaa bahee mooraa ala dhaabata. Misirrittiin yeroo kana manatti hafti. Akka aadaa gosa Oromoo Karrayyuutti misirrittii kan manaa baasee saddeetaan ga'u warra intala heerumsiifatudha. Erga saddeetaan gaanis misirrichi dura deemuun misirritti saddeenni jidduu isaanii galfatanii gara mana warra gurbaatti galuuf qajeelu. Daging